Kawaalli qulqulluu Gabreelii Qullubbii godina Harargee Bahaa magaalaa Qullubbii keessatti argama. Finfinnee irraa kiiloomeetira 460 akka fagaatee argama. Akka seenaan garaagaraa ibsanitti jaarraa saglaffaa keessa bara mootitti Odiit Gudiit manneen kiristaanaa gubaa fi balleessaa turtetti lubootni taabota naannoo Aksum jiran hunda gara hora Danbalitti qabatanii baqatan. Taabota gara hora Danbal dhufan keessaa tokko taabota Gabreelii Qullubbiiti. Sana boodaas deebisanii gara Aksumitti fudhachuu yommuu barbaadan monokseen Abbaa Leewwii jedhamu gara Aksum osoo hin taane iddoon ani isinitti argisiisutti taabota kana geessi kan jedhu sagalee ergamaa Gabreelii dhagaye. Monoksichi gara Qullubbii geessee ajaa'ibni garaagaraa taabota kanaan akka raawwatamu itti hime. Abbaan Leewwiinis iddoo Waaqayyo taabota kanaaf filate Qullubbii ta'uu isaa arge. Erga baraniin booda hanga guyyaa boqonnaa isaaniitti achumatti tajaajilaniiru. Jaarraa 16ffaa keessa bara Giraany Ahmad kiristaanota ajjeesaa, kitaabota kiristaanaa gubaa, kiristaanota balleessaa, manneen kiristaanaa diigaa kiristaanota balleessuuf ka'etti lubootni taabota baatanii baqachaa osuma jiran naannoo Qullubbii yommuu gahan barreeffama dhaqaa irratti waa'ee taabotni qulqulluu Gabreelii dhoksaadhaan naannoo sana jiraachuu isaa ibsu argan. Barreeffamichis taabotichi akkamitti akka dhufe, ajaa'iba inni raawwatuu fi raajii gara fuulduratti naannoo sanatti bataskaanichi guddaan ijaaramee namootni kadhannaa itti godhan wanti kadhataniis battala dhagahamuuf kan ibsu ture. Isaanis seenaa kana kitaabota Qelement sana gara hora Danbal fidan. Bulchaa Harar kan turan Raas Mokonnin Walda Mikaa'el seenaa kana kitaabicha fichisiisanii erga dubbisanii hubataniin booda bataskaana achitti ijaaruuf hawwan. Sana booda taabotichi suni eessatti akka argamu gaafachuutti yommuu ka'an naannoo ittisaa Takla Hayimaanootitti akka jiru bira gahame. Taabotichi achii fidanii gara Qullubbiitti geessan. Taabotichi garasitti dhufuun isaa bara 1879 hanga bara 1884 dunkaana keessa erga taa'een booda bara 1884 bataskaanni itti ijaaramee Phaaphaasiif Yeggibsiitii dhufan Abbaa Maatiyoosiin eebbifame. Tajaajila jalqabee hanga bara 1954 tajaajila osoo kennuu ture. Ergamaan qulqulluu Gabriel monoksee Abbaa Leewwiif taaboticha gara Qullubbii akka geessu ajaje. Achitti dinqii fi raajii hedduu akka raawwatamu ibse. Booda kadhannaan namoota taabota kana duratti taasifamu battalumatti dhageettii argachuun isaa waan dhaga'ameef biyyattii keessatti battalumatti beekamutti ka'e. Gamoon amma jirus akka haaraatti bara 1957 hojjetamee xumurame. Namootni amantaa isaanii illee ortodoksii hin taane kadhannaan isaan taabota kana duratti godhan ni dhagahama. Bareega hedduus galchaa jiru. Dhuga bahaas jiru. Waaqayyo bara kanatti ajaa'iba akkanaa kana biyya keenya keessa akka agarruu fi dhageenyu kan nu taasise maqaan isaa ol kan jedhee fi kan galateeffame haa ta'u. Ajaa'iba dirree Qullubbiitti raawwatamu barreessanii xumuruuf dheeraadha. Raawwatama jiraas asii achis namoota qaamaan dhaqanii osoo ilaalanii baay'ee gaariidha.